Har'a gaaffii deebisnaa. Innis mallattoolee dhibee HIV maal fa'i? Nama mallattoo HIV qabu akkamitti ijumaan ilaallee adda baasuu dandeenya kan jedhuun qabxiilee gurguddoo ta'an isinitti himaa. Keessumaa qabxiin dhumaa sirriitti adda baasuuf kan fayyadudha. Kunis egaa gaaffii koomentii jalatti naa dhiyaatedha. Mee dhibeen HIV mallattoo agarsiisuuf yeroo hagam tura? Mallattoolee akkamii jalqaba agarsiisaa? Akkasumas nama dhibee kana qabuuf hin qabne akkamitti guutummaatti adda baasuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Namni tokko erga vaayirasii kanaan qabame jechuunis vaayirasiin HIV kun nama tokko gara nama biraatti erga darbee booda torban tokko hanga torban afurii jechuunis ji'a jalqabaa keessatti mallattoo utaalloo fakkaatu flu-like symptom akkasumas shiffita adda addaa dadhabbii qaamaa cimaa ta'e ni qabaatu. Mallattooleen kunniinis egaa torban muraasa booda ofumaa dhiisu. Sana booda yeroo dheeraaf namni sun mallattoo tokkoyyuu hin agarsiisu. Vaayirasiin kun erga itti darbee booda torban muraasa jalqabaa waanuma utaalloo fakkaatu qabaatu shiffitteedha xinnoo dadhabbii qaamaan immoo godhatu. Sana booddee immoo mallattooleen kun ofuma isaa dhiisu. Achiiti namni sun mallattoon godhatu dhumarratti immoo yeroo dhibeen kun ittisoo qaama isaa guutummaa guututti miidhu dhibeewwan ciccimaa yeroo dheeraa namarra turan agarsiisaa deema. Dhumarratti dhagaan inni mallattoo ciccimaa ta'e yeroo dheeraaf kan namatti agarsiisu. Dhumarratti yeroo ittisoon qaama baay'ee gad bu'u dhibeewwan fayyaa hedduu kan yeroo dheeraa namarra turan godhachuu jalqaba namni sun. Dhibeen HIV kun sadarkaa sadii qaba. Vaayirasiin kun nama ta'e irraa nama tokkotti erga darbee booda namni dhibee kanaan qabame isteeppii sadii keessa darba. Sadarkaawwan mallattoolee dhibee HIV. Inni jalqabaa sadarkaa jalqabaa jedhama. First stage jedhama. Sadarkaan jalqabaa kun early HIV symptoms mallattoo HIV shakkisiisan xiqqoo agarsiisu. Namni tokko akka vaayirasii kanaan qabameen ji'a jalqabaa keessatti torban muraasa jalqabaa keessatti mallattoo xixiqqoo ni agarsiisa. Mallattooleen kunis sababa maalii dhufu? Yeroo vaayirasiin kun nama ta'e irraa itti darbu ittisoon qaama nama sanaa ofirraa loluutti ka'a vaayirasii kana. Kanaafuu sadarkaan jalqabaa kun first stage jennu kun yeroo ittisoon qaama nama sanaa vaayirasii kana ofirraa balleessuuf loludha. Yeroo kana mallattoolee hanga ta'e agarsiisu mallattooleen kunis booda ofumaa dhiisu. Osuma yaalallee hin argatiin ofumaa dhiisu. Yeroo kana yoo tarii qorataman adda bahuu danda'a. Yoo qorannoon hin jirre immoo mallattoolee kanaan adda baasuun hin cimu. Mallattooleen first stage kun kan stagein jalqabaa kun akkuma dura isin jedhee kan jalqabaa waan utaalloo fakkaatudha. Utaalloo flu-like symptoms jedhama. Ho'inni qaamaa ni dabalaa, qoonqoo dhukkubaa, mataa dhukkubbii ni qabaatu, xannachi naannoo mormaa kun jiran ni ta'u. Dadhabbiin nutti dhaga'amuu danda'a yeroo akkasii jechuudha. Isheen kun egaa namni sun dhibee kanaan qabame ji'a muraasa keessattidha. Haa ta'u malee dhibee cimaas miti namni sun mana yaalaa dhaquus dhiisuus danda'a. Dhibee cimaa miti waan ta'eef utaalloo madadee ilaaluu danda'a jechuudha ofirratti. Mallattoo utaalloo fakkaatu kanaan dabalata. Mukaa'uu, dhiphina sammuu, hirriba dhabuu, annisaa dhabuu yookaan humna dhabuu isa inni kan godhatan jiru namoonni muraasni. Akkasumas shiffitaan adda addaa xinnoo naannoo gogaa qaamaatti, naannoo afaanii, naannoo qaama saalaatti ba'uu danda'u. Haa ta'u malee warri kun adda baasuuf mallattoo cimoo miti akkasumas yaalan barbaadanii ofumaa deebanii fayyu. Sadarkaan lammaffaa yeroo mallattoon hin jirredha. Second stage or undetectable HIV symptoms. Yeroo kana ittisoon qaamaa waan dadhabuuf vaayirasii kana loluu dhiisa. Yeroo vaayirasii kana loluu dhiise immoo mallattoon hin jiru. Yeroon kun yeroo sadarkaa lammaffaa kun yeroo mallattoon hin jirre kun immoo namoota muraasa biratti waggaa tokko lama sadii turuu danda'a. Namoonni ta'an immoo waggaa 10 mallattoo tokkoyyuu qabaachuu dhiisuu danda'u erga qabamanii. So jalqaba dhibee kanaan akka qabamaniin qaamni isaanii vaayirasii ofirraa lola. Yeroo kana immoo mallattoo utaalloo fakkaatu godhatu. Erga ofirraa lolee immoo dadhabee booda maal ta'a? Ittisoon qaamaa argonne loluu dhiisee mallattoon tokko hin jiru. Vaayirasiin garuu qaama keessa faca'ee hojii isaa hojjetaa jira. Inni yeroo mallattoon hin jirre kun waggaa tokko hanga waggaa 10 illee turuu danda'a. Inni dhumaaf inni sadaffaa immoo sadarkaa sadaffaa jedhama. Sadarkaan sadaffaa kun egaa jalqaba vaayirasiin sun nama sanatti darbee achiiti mallattoon utaalloo fakkaatu wayii ni jiraata sababa qaamni keenya ofirraa loluuf achiiti waggaa tokko hanga waggaa 10f kan kana caalus kan kana gadiis ta'uu danda'a. Namni sun mallattoo tokko illee agarsiisin tura. Ittisoon qaamaa loluu waan dhiisuu jechuudha. Sadaffaan immoo yeroo vaayirasiin kun qaama keessa faca'ee ittisoo qaamaa hunduma ishee qaama keessaa fixu dhibeewwan sasalphaan nama kamuu qabuu danda'an kanneen akka garaa kaasaa, saambaa michii, utaalloo waan hundumtuu nama sanatti cimuudhaan yeroo dheeraa irra turu baay'ee sitti cimu.
Inni kun egaa sadarkaa sadaffaa jedhama. Yeroo itti dhibeewwan adda addaa sababa ittisoon qaamaa gadi bu'eef amma dhukkubsatudha namni sun. Third stage or AIDS symptom jedhama inni kun. Mee gara mata duree keenya irraatti yoo dhufne mallattooleen gurguddoon namni dhibee HIV qabu agarsiisu kan jalqabaa dhukkubbii dadachaatu lafeedha. Joint pain maashaan maggaxaaxamaan yeroo nama dhukkubu yeroo dheeraaf dhukkubbii qoonqoo fi mataa yeroo dheeraa namarra turu. Mallattoolee bobboxollee gogaa irratti shiffattee baatee nama hooksistus ta'ee kan hin hooksine kan adda addaatti gogaa irratti baatee mul'atu kan yeroo dheeraa namarra turu. Garaa kaasaa yeroo dheeraa namarra turu kan qorichaan hin fayyine. Ulfaatina qaamaa irrachuu, qufaa gogaa yeroo dheeraa namarra turu, infekshinii sombaa yeroo dheeraa namarra turu. Kana malees dafqa halkan baay'ee dafquu, biftii fi sheeppiin bocni qeensaa jijjiiramuu, dhukkubbii ujummoo qaamaa fi wal hormaataa, hollachuu fi miira dhukkubbii qaamaa harkaa fi miilaa. Isaan kun mallattoolee dhibee adda addaas ta'uu danda'u. Namootuma HIV hin qabne irrattis mul'atu haa ta'u malee namoota HIV qaban irratti yeroo dheeraa irra turuudhaan yaalaan dhiisuu diduudhaan akka addaatti adda ba'anii mul'atu jechuudha. Isaan keessaa kan gurguddoon jalqaba akkuma jennee flu-like symptoms utaalloo fakkaachuudha gara jalqabaa achi waggaa dheeraa mallattoon qabanii sana booddee immoo dhibeemti nama kamitti ba'uu isaan irratti yeroo ba'u baay'ee itti baay'ataa baay'ee irra turaa yaalaanis dafee hin fayyu jechuudha. Dhumarratti egaa guutummaa guutuutti dhibbaa dhibbatti adda baasuuf maal arguu qabna yookaan maal ilaallee murteessina yoo jenne akkuma nama jedhe kun mallattooleen armaanan maqaa waame kanneen akka jalqaba baay'ee dafquu, mallattoo utaalloo yeroo dheeraa namarra turu, dadhabbii yeroo dheeraa namarra turu, dadhabbii qaamaa, qufaa gogaa yeroo dheeraa namarra turu, garaa kaasaa yeroo dheeraa namarra turu, halkan baay'ee dafquu yeroo dheeraa namarra turu, fedhii nyaataa dhabuu yeroo dheeraa turu, ulfaatinni qaamaa gad bu'uu yeroo dheeraa namarra turu, shiffitaan adda addaa gogaa qaamaa bakka adda addaatti namarratti ba'uu, infekshinii ujummoo fincaanii yeroo dheeraa namarra turu. Isaan kun mallattoo HIV ta'uu danda'u. Haa ta'u malee guutummaatti namni kun qaba moo hin qabu jechuu fi qaama laallee murteessuu hin dandeenyu. Akka waliigalaatti akka namni tokko dhibee kana qabuuf hin qabne qaama laallee baruun hin danda'amu. Sababni isaas akkuma jedhee jalqaba erga mallattoo utaalloo fakkaatu agarsiisanii booda waggaa tokko hanga waggaa 10 mallattoo tokkollee osoo hin qabaatiin waan jiraataniif guutummaatti adda baasuuf erga wal quunnamtii saalaa raawwate namni sun 7 6 booda dirqama qoratamuun barbaachisaadha. Yoos kan nuti guutummaatti namni kun HIV qabamuu hin qabu jennee murteessuun ifin wal quunnamtii raawwateeyyuu hanga 7 6tti qorannoon kun adda baasuu dhiisuu danda'a. 7 6 booda kan qoratamuu qabu. Malee fuula namaa ilaallee furdina isaa qallina isaa ilaallee namni kun HIV qabachuu hin dandeenyu. Namoonni tokko tokko furdina namaa fa'aa ilaalanii akkas jedhan jiru. Kun gonkumaa dogoggora. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.